بسم الله الرحمن الرحيم. Gaaffii fi deebii nabiyyoota irraa wal gaafachuu. Gaaffii nabiyyoota keessaa kan laga Naayil keessatti awwaalame eenyu? Yookaan Abbay yookaan Mormor. Deebii Nabi Yuusuf alayhi salaamu. Gaaffii nabiyyoota keessaa kan Misratti eega awwaalame qabriinsaa baafamee gara Filisxeen geeffame eenyu? Deebii Nabi Yuusuf alayhi salaamu. Gaaffii nabiyyoota keessaa kan ilma jara lamaan nama qaqqalaniitii kan jee eenyu? Deebii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Gaaffii nabiyyoota keessaa kan guyyaa tokko furee guyyaa tokko soomanu eenyu? Deebii Nabi Daawud alayhi salaamu. Gaaffii nabiyyoota keessaa kan guyyaa Isniinaa yookaan Wiixataa fi Khamisa soomanu eenyu? Deebii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Gaaffii nabiyyoota keessaa kan haasaa yookaan dubbii dubbachuurraa guyyaa 3 soomane eenyu? Deebii Nabi Zakariyaa nagayaa fi rahmanni isa irratti jiraatu. Gaaffii Maryamaa haadha Isaatiif kan of qabee guddise eenyu? Deebii Nabi Zakariyaa alayhi salaatu wassalaam. Gaaffii Rabbiin Nabiyyallaahi Idriis maaliin ibse amala isaa? Deebii obsa qabaachuu, dhugaa dubbachuu, darajaa gurguddoo qabaachuu. Gaaffii suuraan Nabiyyallaahi Idriisiin dubbattu suuraa kami? Deebii suuratu Maryamii fi Ambiyaa'i. Gaaffii nabiyyoowwan maqaa isaaniitiin Qur'aana keessatti dubbataman nama meeqa? Isaanoo eenyuu fi eenyu? Deebii nabiyyoota 25. Isaanis Nabi Aadam, Nabi Nuux, Nabi Idriis, Saalix, Huud, Ibraahiim, Ismaaciil, Luut, Isxaaq, Yacquub, Yuusuf, Shucayb, Ayyuub, Haaruun, Muusaa, Dulkifli, Daawud, Suleymaan, Alyasaac, Ilyaas, Zakariyaa, Yaxyaa, Ciisaa, Muhammad. Hunda isaaniituu nagaa fi rahmanni Rabbii isaan irratti haa jiraatu. Gaaffii Nabiyyallaahi Nuux alayhi salaamu ummata isaa gara cibaadaatti yookaan gara tooxiidaatti yaamuu keessatti waggaa meeqa yaaminsarra ture? Waggaa meeqa ummata isaa yaamee gara tooxiidaatti? Deebii waggaa 950. Gaaffii jalqabni ergoowwanii eenyu? Kan dura ergame rusultoota irraa yookaan ergamtoota irraa eenyu? Deebii Nabi Nuux alayhi salaam. Gaaffii nabiyyoowwan 2 ka Rabbiin hortee isaan lamaanii keessatti nabiyyoota godhe eenyu? Deebii Nabi Nuuxii fi Nabi Ibraahiimi. Nagayaa rahmanni Rabbii isaan irratti haa jiraatu. Gaaffii
aaskaa yookaa aalii nabiyyallaahi nuuhii rabbiin nagaya baase bishaaniin nyaatamuurraa nama lama malee isaanis eenyuu fi eenyu deebii warra isaatii fi ilma isaa Kan'aan yookaa Yaam kan jedhamu malee. Gaaffi nabiyyoota lama warri yookaa'u jaartiin isaan lamaanii kaafirtoota turan. Isaanoo eenyu deebii jaartii nabi Nuuhii fi jaartii nabi Luuxii kaafira turanii isaan lamaan nabiyyiidha. Gaaffi nabiyyoota keessaa ka Rabbiin Qur'aana keessatti dhugaa dubbata jedhee ibse eenyu deebii nabi Yuusuf Siddiiq jedhee ibse. Gaaffi nabiyyoota keessaa ka Rabbiin dubbate eenyu zaahiraan deebii nabi Muusaa alayhi salaam. Gaaffi gorsaa nabiyyootaa jedhamee kan beekamu eenyu ka ummata isaa gorsaa ture deebii Shu'ayb alayhi salaamu. Gaaffi nabiyyoota keessaa jaalallee rabbii ka jedhamee beekamu eenyu deebii nabi Ibraahim alayhi salaam. Gaaffi nabiyyoota keessaa ruuxee rabbiin uummate jedhamee kan beekamu eenyu rawxullah deebii Ciisaa alayhi salaam. Gaaffi nabiyyoota keessaa saahiba qurxummii jedhamee kan beekamu eenyu deebii nabi Yuunus alayhi salaam. Gaaffi nabiyyoota keessaa kan mootii ta'ee ture eenyu deebii nabi Suleymaan alayhi salaam. Gaaffi nabiyyoota keessaa kan gooftaa ummata duraatii fi boodaa kan ta'e eenyu sayyidii deebii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamu. Gaaffi nabiyyiin Masiih jedhamee beekamu eenyu deebii nabi Ciisaa alayhi salaam. Gaaffi laqabni nabiyyallaahi Yaaqub yookaa qoosaan isaadhaa maal ture deebii Israa'iil. Gaaffi nabiyyoota keessaa ka Rabbiin doonii yookaa markaba tolchiin jedhe eenyu deebii nabiyyallaahi Nuux alayhi salaam. Gaaffi gosti qixaaxa azaaba Rabbiin ummata nabiyyallaahi Nuuhii ittiin qixaaxe maali deebii bishaaniin halaake yookaan qixaaxe bishaaniin garraqe. Gaaffi nabiyyichi jaaluutiin ajjeese eenyu deebii nabi Daawud alayhi salaamu. Gaaffi nabiyyiin lama kan walitti qindaa'anii kaabaa ijaaran eenyuu fi eenyu deebii nabi Ibraahimii fi ilma isaa nabiyyallaahi Ismaa'iil alayhim assalaamu. Gaaffi nabiyyiin abbaa fi haadha maletti uumame eenyu deebii Aadam alayhi salaamu. Gaaffi nabiyyichi qurxummiin isa liqimsite eenyu deebii nabi Yuunus alayhi salaamu. Gaaffi nabiyyoota keessaa ka Rabbiin arguu yaade yaa Rabbi natti mul'adhu ka jee eenyu deebii nabi Muusaa alayhi salaamu. Gaaffi nabiyyoota keessaa kan ibiddatti darbame eenyu ibidda walitti qabame keessatti kan darbame deebii nabi Ibraahim alayhi salaam. Gaaffi nabiyyoota keessaa ka Rabbiin
jinnii fi allaattii isaaf laaffisee afaan allaattii isa barsiise eenyu? Deebi nabi Suleymaan alayhi salaam. Gaafi maqaan rasuula jedhu qur'aana keessatti marraa meeqa dhufe? Deebi marraa 4. Gaafi guyyaan rabbiin keessa nabi aadamiin uume maal jedhama? Deebi guyyaa jumaa. Gaafi simbirroo keessaa kan dubbate kami? Nabiyyi kamiin dubbatte? Deebi nabi Suleymaaniin simbirroo hudaa jedhamtutu dubbatte. Gaafi nabiyyoota keessaa kan dura afaan arabaa zaahiraa san dubbate eenyu? Deebi nabi Ismaaciil alayhi salaamu. Gaafi nabiyyoota keessaa kan ganaa Masiixi Dajjaaliin ajjeesu taa'u eenyu? Deebi nabi Ciisaa alayhi salaamu. Gaafi dheerinni nabii keenya nabi Aadam dhunnuma meeqa? Deebi dhunnuma 60. Gaafi eega qixaaxa azaabni itti dhufee booda ummata nabiyyi kamiiti ka rabbiin qixaaxa azaaba jalaa nagaya baase? Deebi ummata nabiyyallaahi Yuunus alayhi salaam. Gaafi ilmaan nabi Ibraahim meeqa kamii fi kami? Deebi ilmaan 2 qaba, Ishaaqii fi Ismaaciili alayhim assalaamu. Gaafi nabiyyoota keessaa kan qawmiinsaa lafa bosonaa yookaan lafa bowwaa qubatee muka jala tattaa'u qawmii kami? Deebi ummata nabiyyallaahi Shu'aybii. Gaafi qawmii nabiyyallaahi Huud rabbiin maaliin halaake yookaan maaliin fixe? Deebi qilleensa akkaan dhaammottuu taate guyyaa 8 fi halkan 7 rabbiin bubbee akkaan dhaammottu irra tursiise. Gaafi nabiyyoota keessaa kan rabbiin sibiila isaaf laaffise eenyu? Deebi nabi Daawud alayhi salaamu. Gaafi nabiin keenya hajjii meeqaa fi umraa meeqa godhe? Deebi umraa 4 fi hajjii 1 godhe. Nagaya rahmanni isarratti haa jiraatu. Gaafi mootii kami kan akka Ibraahim gubatu beesisa godhe yookaan ajaja godhe? Deebi Numruud, mootii Numruud jedhamu. Gaafi jaartiin dura nabi Ibraahim fuudhe isii kami? Deebi Saarraa. Gaafi nabiyyoonni maqaan isaanii quraana keessatti guutee dubbatamee dhufe kan harfii yookaan qubeen jalqabaa yaa'iidhaan ka'u eenyuu fi eenyu? Deebi nabi Yuusuf, nabi Yuunus, nabi Yahyaa alayhimus salaamu. Gaafi nabiyyiin lubbuudhaan hanqa ammaatti jiru eenyu? Deebi nabi Ciisaa alayhi salaamu. Gaafi maqaan haadha nabi Ismaaciil eenyu jedhamti? Deebi Haajaraa. Gaafi Khadar nabiyyiidha moo hayyuudha? Deebi inni nabiyyiidha, quraana dubbata alayhi salaam. Gaafi nabiyyiin anaaxii ture eenyu? Deebi Zakariyaa alayhi salaamu. Gaafi nabiyyiin keenya alayhi salaamu osoo hin argamin duratti maal hojjechaa ture? Deebi
re'ee tiisuu fi naggaadummaa ture. Gara Shaam daldalaa ture. Gaafi nabiyyoota keessaa kan Rabbiin ulee isaa gara jawweetti jijjiire eenyu? Gara jawweetti jijjiire deebii nabi Muusaadha. Uleen isaa jawwee taate hikmaa fi beekumsa Rabbiitiin, dandeettii Rabbiitiin. Gaafi nabiyyiin gaalli isaa dhakaa keessaa baateef eenyu? Deebii nabi Saalih alayhi salaamu. Gaafi nabiyyiin ibidda keessa buufamee ibiddi gubuu dide eenyu? Deebii nabi Ibraahiim alayhi salaamu. Gaafi nabiyyoota keessaa kan Rabbiin mootummaa kenneef kan gana nama tokkoof illee hin kennine kenneef eenyu? Deebii nabi Suleymaan alayhi salaam. Gaafi mucjizaan yookaan gidiraan nabiyyi keenya Muhammadii maali? Inni guddaan Qur'aana. Kan gaaffii kana qopheessee isiniif dhiheesse ana obboleessa keessan Khalid Hussein Yaasinin jedhama. Lakkoofsa bilbilaa 919145048 kanaan naaf dawwalaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni Rabbii isinii wajjin haa jiraatu isiniin jedha. Wabillahi tawfiiq.